akka jedhan eegan dubbadde booddee keessaa qabxii tokko ni ilaalla. Sammuu keenya kana akka nu eeggannu Waaqayyoon barbaada. Sammuu keenya kana akka nu eeggannu Waaqayyoon barbaada. Maaliif jennaan sammuun nagaatu waan nagaa yaada. Sammuun nagaa waan nagaa yaada. Sammuun haaraan yeroo hundumaa waan haaraa yaada. Kanaaf sammuun kee dhala namaa kun qulqulluu godhee tuume Waaqayyo, qajeelaa godhee tuume Waaqayyo, guddaa bal'aa godhee tuume Waaqayyo. Waa'ee sammuu namaa kana, waa'ee maayindi seetii namaa kana yeroo ilaaltanii wantoota garaagaraa yeroo qoratan akkaataatti Waaqayyo nama addunyaa kanarratti fuune adda. Nama akkaataatti Waaqayyo addunyaa kanarra kaa'ee adda. Uumama lubbuu qabu keessaa nama Waaqayyo sammuudhaan adda godhe malee jabinaa nama bineensota gurguddaan geenyu ulfaatinaanis garuu sammuu dhala namaa kana Waaqayyo adda godheetu bulchiinsa wayiitiif uume Waaqayyo jechuudha. Kanaaf gaafa ilaaltan macaafa qulqulluu kana nama kana Waaqayyo ofitti dhiyeessee uume Waaqayyo. Maal jedha macaafa qulqulluutu ati nama xinnuma ishiitiif ofii gadi gootee isaan uumteedha. Namni baay'ee Waaqayyotti dhiyaata nama kee uumama hundumaa keessaa jechuudha. Baay'ee Waaqayyotti dhiyaata namni. Maaliif jettee yoo jettanii macaafa qulqulluutu na deeggara. Ati xinnuma ishiif ofii gadi gootee isaan uumteedha macaafa qulqulluutu. Kanaaf maal jechuu barbaaditanii nama sammuu namaa kana Waaqayyo akkaataa sammuu keenya kana uume yoo ilaaltanii akkaataa addaati. Adda bakka maayindi seetii namaa kana adda godhee uume Waaqayyo. Bulchiinsaaf uume Waaqayyo. Beekumsaaf uume Waaqayyo. Addunyaa kana akka nuyi bulchinu barbaadeetu uume Waaqayyo. Baay'ee Waaqayyoon galateeffanna. Waaqayyoof galanni guddaan bara baraan haa ta'u. Waaqayyootti guddaa gammanna jechuu barbaadetanii. Kanaaf wantoota sammuu keenya akka nuyi eegganne godhan. Sammuu namaa kun al tokko bishaan booruu, bishaan qarruu baay'ee tokko fudhattanii gaafa bishaanii qarruu tokkotti xinnuma ishee cobsitan maal ta'a hin badan. Kalarii gaddiisaa dafee bada sammuu bishaan qarruu sun kalarii gaddiisaa tokko bifa bada isa jalqabaa. Lammaffaa qulqullinni isaa badeera waan ta'eef hin dhugamu yookaan waan bakka barbaachisummaan isaa irrateera already maaliif jennaan sammuun badeera. Sammuun badeera waan xiqqoo balleessa sammuu immoo jechuudha. Kanaaf gaarii godhee karaaraa sammuu keenya eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf akkasin baay'ee sammuu keessanii eeggattan, qalbii keessanii eeggattan, yaada keessanii eeggattan asumanan isin jajjabeessa. Namoonni sammuu isaanii hin tuqamin yookaan tuqamin gaafa jedhu sammuu isaanii bishaan booraan itti namnin qarruun akkuma dhalatanitti barumsuma dheeras haa ta'u gabaabas haa ta'u baratanii bakka hitikaal sammuu isaanii akkasumatti hitiksii nagaatiin guddatee kan jiru salphaatti addunyaan kun isaanii mo'atu. Salphaatti addunyaan kun isaanii mo'atu. Maaliif jennaan rukutamaa miti sammuu isaanii. Kanaaf wantoonni sammuu namaa rukutan, wantoonni sammuu namaa kana hadoochan, wantoonni sammuu namaa kana sammuu uumamaa irraa gara sammuu bineensummaatti fidan wantoota baay'eetu jiru. Isa kanarraa akka nuyi of eeggannu Waaqayyoon barbaada. Wantoota sammuu namaa balleessan keessaa inni tokko maalidha yoo jettanii ilaalchi hamaadha. Malakaa kan isa nu jennu, bioloojii isa nu jennu, ilaalchi badaan sammuu balleessa. Ilaalchi badaan sammuu balleessa. Isa jalqabaa ofii keenyaaf ilaalcha nu qabnu. Isa lammaffaa addunyaa irra jiru kanaaf ilaalcha qabnu. Isa sadaffaa Waaqayyo uumaa keenyaaf ilaalcha nu qabnu. Murteessaadha. Namoonni sammuu isaanii fayyaa ta'e yeroo hundumaa ilaalcha qajeelaa, ilaalcha qullaa'aa, ilaalcha fayyaa akkasuma ilaalcha mo'ataa qabu. Lola keessa dhaabbatanii mo'amuun itti mul'atu namoota ilaalchi isaanii sirrii. Bafissuun ani mo'amu nan mo'a malee, hunduu nan jiraadha malee, hin kufu nan ka'a malee jedhanii ofii isaanii amansiisu. Of amansiisuun sammuu namaa amansiisuu irra hin caala. Head office biiroo guddaa olaanaa sammuu keenyaa kana amansiifnee of harka galchinee hoogganuun hin salphata miti baay'ee ulfaata. Iddoo wantoota sammuu namaa balleessan ilaalcha. Daani'el boqonnaa fudhatanii gaafa dubbistan maal jedhaa? Amma ol ilaalee Waaqayyoon gooftaa machaatee irratti nan argee isaa booddee ilaalcha koo sirreeffadhee Waaqayyoof sagaduu dhaqee inni jedhu Daani'el inni jedhee barreesse Daani'el namni ilaalcha badee jennaan Waaqayyoon wallaala. Ilaalchi sammuun keenya gaafa toora gaddiisu Waaqayyoon dhiisa. Waaqayyoon gaddiisa. Isin galee jireenya keenya akkas maal jechuu barbaadan?
Seexanni akka salphaatti waan ifadhaan karaa rakkaachisuudhaaf jalqaba sammuu irratti hojjette. Miila irratti utuu hin taane sammuu irratti hojjette. Ilaalcha sammuu geeddarsiifte dhatte. Ilaalchi sammuu geeddaramee jennaan nama ajjeesuu si rakkisu. Ilaalchi sammuu geeddaramee jennaan of ajjeesuu si rakkisu. Waan namaa gochuun adda simple baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha. Kanaaf namni jalqaba sammuu bada. Cubbuu hojjechuudhaaf sammuu bada. Waaqayyoon gaddisuudhaaf jalqaba eessa namaa bada sammuu bada. Jireenya namaa kanatti toora gaddiisa. Uumamarraa maqa. Waaqayyoon gooftaa isaa uumaa isaa isa tooricha gaddisiisuun uumaa salphaatti fakkaata. Karaa rakkaachuun karaatti deebi'uutti fakkaata. Karaa sirriin dalgi karaa sirriitti fakkaata. Hamaan gaariitti fakkaatee gaarii namaatti fakkaata. Jalina qajeelaatti fakkaatee qajeelini jalinatti fakkaata. Kana jechuun sammuu isaa takkaa qabe. Dhaloota kana sammuu badee dheetanii yaada. Dhaloonni kun nama ajjeesuun baratti nama ajjeesuun guutummaa dhiiga nama dhangalaasanii guutummaa itti fakkaata. Sammuu nama uume utuu hin taane sammuu seexan uume jedhee fudhadhaan. Dhaloonni kun sammuu isaa seexan uumeera.